Galanni Dr. Lammaa Magarsaa kana ta'e yaasa. Oduu simbiraa. Maatii eessuma qeerroo Oromoo Abbaa Lammaa Magarsaa duuba dhaabbatanii mana hidhaatti ol haraa jiraachuun dhaga'ame. Lammaa Magarsaa jechuun bari nama lubbuu isaa dura kaa'ee wayyaana yoo nyaatte hana nyaattu je mormii godhaa ture jijjiirama kana fidee isinitti kakannee bara. Kuno obbo Jawaar Mohammadis maatiin Dr. Lammaa Magarsaa hidhamuu isaa mirkaneessee jira. Maal jedha seetan yaada isaa kana keessatti? Nuti warri siyaasaa keessa jirru wal findiguun homaa miti. Garuu ammoo sababa warra siyaasaa biraa hordofuuf jecha maatii biraa irratti xiyyeeffatuun maaliif barbaada? Itoophiyaa yeroo meeqa Lammaa Magarsaatiin du'atu si waamaa kootu galii jechaa turte. Si ajjeefnaa gara biyyaa koo galii. Ati du'uu qabdaa si ajjeefnaa. Reeffaan dhaabbatu. Reeffa harreerra fe'ee dhaabbatu. Mee deeggartoonni isaanii waan jandaqa laala. Maarra diidoo farratti hin fe'in marrimaan isaanii haa cicciramanii keessaa yaa'anii hariirtuunaaf. Big breaking news yooyyaa ammallee yooyyaa nageenyi badhaadhaa babaaruu fayyaa kabajamoo daawwattoota sagalee shawuu oduu aammee qabna. Innis maatiin pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa namoonni afurii tika mootummaa biltsiginnaatiin ukkaanfamanii mana hidhaatti guramuu isaanii kana malee qabeenyaan isaaniillee waraana mootummaatiin manca'uu maddeen keenya amanamoon gabaasa nuun gahanii jiru. Maatiin obbo Lammaa Magarsaa gariin maatii isaanii fudhatanii daa'ima dubartii deessee ji'a 5 osoo nafin gara bosonaatti baqachaa jiraachuu gabaasa arganne ni balina odeessa kana akkuma arganneen dabalataan qabannee isiniif dhiyaanna. Ani Beenyaa Gammadaati. Yeroo gaarii qabaadhaa. Akkamitti nuti miidiyaa kana gubbarra doteenyu faamilii Lammaa Magarsaatu hidhamee dhageenya. Lammaa Magarsaa jechuun bari nama lubbuu isaa dura kaa'ee wayyaana yoo nyaatte hana nyaattu je mormii godhaa ture jijjiirama kana fidee isinitti kakannee bara. Kannee isinirra harkattillee akkanan barbaadutti hin bulchitan akkanan barbaadutti hin deemtan innaan een deemnu akka fi barbaadutti deemnannaan lakkii bakka abiyyi isin rabbashu hoodha siin jee dhiisee irraa biyyarraa bee namni kun kabajamuu hin qabu. Akkami jala deemamee asittis barbaadamaa faamilii isaa hiitan. Lammaa Magarsaa bari Oromoo keessatti onni Oromoo keessatti mana jaaratee keessaa tokko bara. Waliin jijjiirama keessattis waliin dhabne jee innis rabbashu jee haguma marroo kanallee caakkaa isinitti hin jiru. Haguma Jawaar kanallee biyyarra deemee isin rabbashaan jiru. Maal akkami wal jiraanne koo duunetis jiraachuu hin dandeenyu jechuu bara. Nama du'ee barbaadanii faamilii isaa wanii jechuun sirrii miti. Faamilii Lammaa Magarsaa yoo seeraa fi heeratti illee taate tuquun hin dandeessa warri biyyaatis bilisinnaanis dhaggeeffadhaa kana. Baasaa. Galanni Dr. Lammaa Magarsaa kana ta'e yaasaba. Yeroo ammaa mootummaan bilisiginnaa maatii Dr. Lammaa Magarsaa jumlaadhaan mana hidhaatti guuraa jiraachuun dhagame. Maatii isaa keessaa obboleessa isaa hangafaa kan ta'e maqaan isaa Darajjee Magarsaa akkasuma ilmaan eessuma isaa keessaa nama 2 maatii biraatis dabalatee jumlaadhaan walumaa galatti godina Wallaggaa Bahaa aanaa Gudayyaa keessatti yeroo ammaa maatiin kun jumlaadhaan mana hidhaa keessatti argaman. Akkuma hundi keessan beektan ji'oota jaadura yookaan ji'oota muraasa dura mootummaan bilisiginnaa Dr. Lammaa Magarsaa biyya inni jiraatu Awurooppaa keessaa qabee gara biyyaatti deebisuudhaaf yaalaa ture. Haa ta'u malee sun milkaa'uu fi dhabee jennaan amma kinnoo maatii Dr. Lammaa Magarsaa jumlaadhaan hidhaa jira. Obboleessi isaa kan amma mana hidhaatti argamu kun Darajjee Magarsaa kun kanaan dura hojjetaa mootummaa kan ture yoo ta'u hojii mootummaarraa ji'a jaadura ari'ame. Amma immoo kunoo hidhamee hidhaa keessatti dararamaa jira. Kun galata Dr. Lammaa Magarsaa mootummaa biyya bulchaa jiru Abiyyi Ahmadiif ta'etu kanaan deebi'eef jechuudha. Akka kana qabna. Oduu simbiraa. Maatii eessuma qeerroo Oromoo Abbaa Lammaa Magarsaa duuba dhaabbatanii mana hidhaatti ol haraa jiraachuun dhaga'ame. Badhaadhina kanifiin jedhu paartiin kasaarinnaa erga gara aangootti dhufe waggaa 6 lakkoofsiseera. Waggoottan 6 dabran kana keessatti sarbama mirga namoomaati jedhamee addunyaa irratti kan nama ajaa'ibsiisu hedduun isaanii kan addunyaa keessatti takkaa ta'amee hin beekne kan ta'amee mul'achaa jiru biyya keenya Itoophiyaa keessatti. Akkuma waliinuu quba qabnu dhiyeenna kana ammoo reeffa dhala namaa akka qoraaniitti harreetti deebisuudhaan akka nama qoraan gurguratuu barbaaduutti reeffa dhala namaa harree irratti erga deebisanii booda magaalaa keessan zooraa kan jiru waraanni mootummaa kasaarinnaa suuraaleen bahee addunyaa keessa faca'ee addunyaa yoo ajaa'ibsiiseera. Haala kanaan utuu jiru
oduun simbiraa oromiyaa irraa gadi facaatee addunyaa wal gahaa jirtu akka agarsiiftutti hangafa obbo Lammaa Magarsaa abba Darajjee Magarsaa dabalatee maatiin abba Lammaa Magarsaa hedduun isaanii mana hidhaatti guurramaa jiraachuun dubbatamaa jira. Sababni maatiin Lammaa Magarsaa mana hidhaatti guurramaniif maal yoo jettan eessumni qeerroo Oromoo abba Lammaa Magarsaa dhiyeenya kana suuraa Abiyyi waliin ka'uu erga didee booda Abiyyi si'umaa kanaayyuu tarkaanfii sirra fudhadhee gara biyyaatti si galcha jedhee itti dhaadataa turuu ani isinii gabaasee ture. Biyya Xaaliyaanii gurra qabee harma fidee si jilbiinfachiisa jedhee ergatti dhaadatee booda fidee jilbiinfachiisuu dadhabnaan maatii isaa jilbiinfachaa jiraachuun isaa waan shakkiin qabne ta'uu jala sararamee dubbatamaa jira. Kan nama gaddisiisu biyya teenya Itoophiyaa keessatti abbaatti yoo aaran ilmarraa gadoo baatu. Guutuu biyya teenya keessatti abbaa fedhe haa ta'u. Haaloo tante ilmaan tanteetirraa obboleeyyan tanteetirraa daa'imman umriin hin geenye irraa gadoo baatu. Kana caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Kuno obbo Jawaar Mohammadis maatiin Dr. Lammaa Magarsaa hidhamuu isaa mirkaneessee jira. Maal jedha seetan yaada isaa kana keessatti? Nuti warri siyaasaa keessa jirru wal findiguun homaa miti. Garuu ammoo sababa warra siyaasaa biraa hordofuuf jecha maatii biraa irratti xiyyeeffatuun maaliif barbaachise? Fakkeenyaaf obboleessi obbo Lammaa Magarsaa tokko hojjetaa mootummaa ture. Namni Darajjee Magarsaa jedhamu. Sababa obbo Lammaa Magarsaatiif jecha hojii irra ji'a duraadhaan har'a ammoo deebisanii hidhan. Maatii bal'aa biraa irratti xiyyeeffachuun maatii firoottan isaa irratti xiyyeeffachuun maaliif barbaachise? Yoo danda'an nama san to'annoo seeraa jala oolchuu nama san itti gaafatamaa godhuu danda'u qabaatan malee maatii irratti xiyyeeffachuun maaliif barbaachise? Maatii biraa irratti xiyyeeffachuun aadaa bilisiginnaati. Akkuma hundi keessan beektan yoo ilmi bosona jiraate abbaa ajjeesan, abbaa hidhan, abbaa dararan. Yaanni kun dhaabbachuu qaba. Namni tokko hojii ofii hojjeteef siyaasaa ofii hordofeef matuma isaatti itti gaafatama malee maatiin bal'aan itti gaafatamuun maaliif barbaachise? Bilisiginnaan rakkoon isii guddaan yoo namni biraa siyaasaa biraa hordofu yookaan Abiyyi morme maatii biraa irratti xiyyeeffatti. Namni tokko hoggaa 18 bira erga darbee itti gaafatamummaa mataa ofii fudhata malee maatii isaati miti. Kanaafuu yaanni akkanaa kun bilisiginnaa keessaa hafuu qaba. Bilisiginnaatu rakkoo waan hundaati. Itoophiyaa yeroo meeqa Lammaa Magarsaatiin du'atu si waamaa kootu galii jechaa turte. Si ajjeefnaa gara biyyaa koo galii. Ati du'uu qabdaa si ajjeefnaa gara biyyaa galii jette. Innis umrii ofii dheereffachuuf gara biyya Itoophiyaa deebi'uu hin dandeenye. Inni galuu didee jennaan wanti qaban jiraare maatii isaatiin dhufan. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Sidattuyyuu Itoophiyaan akkuma addunyaa jettuun nama ajjeesuun sadarkaa tokko farra jirti. Ajjeesuu qofa du'aa gurgurachuun takka nama ajjeesanii gurguratanii nagarra Itoophiyaa keessa malee. Itoophiyaa keessa baadiyyaa keessa yoo nama ajjeesan harra fe'anii magaalaa fidanii gurguratan. Laa ilaaha illallah. Gochummaan Itoophiyaa keessatti raawwatamne jiraadha. Barbaadame waan raawwatamne dhala namaa irratti. Anni nama sanii miti harreessantu garaana nyaati. Itti citee namni bar dhumuun itti citee akka bukkichee hidhatee namni akka duun beeke Itoophiyaa keessa namni gabbaanaan isnaapperiin mataa seena. Itti cite namni mana nyaatee mana gabbaanaan ol deebi'atti hin beeku. Hindu'a of beeka malee namni tokko Itoophiyaa keessatti mana gabbaanaan hindu'a of beeka. Faarsee bulaa warroota daabboon nama gurguratan qofa taate malee. Ilmaan goobanaa taate malee guutuun Itoophiyaa keessatti warra nafxanyaa jala galtuu fi ilmaan goobanaa taate malee ilmi namaa miskiinni manaa gabbee ol deebi'uu hin danda'u. Namni jiraatu jiru faarsee bulaa warra jedhan warra of gurguree niitii ofii gurguree jiraatu qofatu jira malee ilmi namaa mataa ofiitiin gabbee ol deebi'u inuma hin jirre Itoophiyaa keessa itti nyaadhu dhuge. Reeffaan dhaabbatu. Reeffa harreerra fe'ee dhaabbatu. Mee deeggartoonni isaanii waan jandaqaa laala. Maa ridiidoo farratti hin fe'in marrimaan isaanii haa cicciramanii keessaa yaa'ani. Haa ridiidoo muka keessaan fiidu jafaa jedhan. Sigale. Mootummaa si duratti gartee reeffa kee kabajaa dhoorkatte. Takkaa naannoo Amaaratti hin taane wanni kun. Takkaa naannoo Tigraayitti hin taane. Naannoo Affaaritti hin taane. Naannoo Oromiyaa qofatti jechuun naannolee Itoophiyaan qabdu keessatti hin taane jechuun. Qabsoo takka wanni qabsooytuuf maali? Ittiin jannata galuufi? Lakki jannata kasi galchuu ibaadaa bar. Salaataa fi soobana keetii jechuudha.
وانا تواقع قوتي جنة سجل جمالي واني اتي ابي قوتي تكتا جنة سجل تنجرتو واني اتي قبسو قوتي تكتا جنة سجل تنجرتو نمني سنر راسي غافة تنجرو قبسو واني قبسو يتوف قبجات تين اركتشوفي وان ابدت تين اركتشوفي تن اركا قبدو تين دبو زون انتاني تن ابدي التين اركتشوف قبسو يتاجج سيالي قبسو يتاجج يو آدان تي قبمت يو مورالين تي چبت يو اينيومان تي غرتي تدور چالا ابما ديمت يو قالا انسي جرينيا خدور چالا سي مراچا ديم يو جريني دور چالا سي بوشاوي مي ونمان اتي خانمان نو فيتا جتي خنا جلت يسوف مالي نايم انجرتو يجو مورا تكفر راينا سو جرا بيخ مورا مورمون بقى خنو دفو جرا ماري نو دفو جرا ميتركشو نو دفو جرا خنا وجي تاني وي في رايغو قمنا ماري سر در نو ديبسو ديب سرني در مال سي غودي سرنكو مال سي غودو جرا والمدالچ سو سر جرا ادين دو فيبر يوني في غرتي عاداتي سي خبجي افان فدرالا سي غودي سيغله سرنا برنوتا سي ديريرسه سيقال سرنا دينا جيسي ديريرسه ها سرنا غرتي والكتم ما يو ديريرسه غرتي اتخان سياسة رابر بادوساني مالي oromoon dirqama chira qeedhaa miti sigale oromoon kan hanga madura arrarraa qabee hanga fuula duratti illee loluuf taa'uuf kaleessaas arraas boruus kan oromoon loluuf taa'uuf mirga walqixxummaa mirga eenyummaa sigale mirga afaanii fi ittiin dubbachuu mirga gartee amantii fedhan itti amanuu takkaa yoo barbaadan dhiisu mirga walqixxummaa kanaaf igartee qabsaawaa jira malee abaluu achina dhaquu fi miti sigale abaluu 4 kiiloo geessuu fi miti abaluu 4 kiiloo keessa baasuu fi miti sigale balaa isa jirtu rakkoo isa jirtu cinqii isa keessa jirtu firraa baasuu fi malee dhumaatii isa jirtu buqqaatii isa jirtu saamaminsa isa jiru gaangistara gartee isarra jaaratanii gartee sheyxaantichi kun saamsisaa jiru sirni isa duralleen saamsisaa ture san jibbaniiti gartee firraa baasuuf qabsaawan malee nama gartee lammii birooti janii 4 kiiloo keessa baasuuf oromoon qabsoo ittiin jirtu jechuudha. So sirna kana keessa maal harkatte? Mee maal harkatte? Gaafii oromoo keessa takka deebitee hoggee ati siime hoy finfinnee fa qulqulleessee miti siin jan ante maaluma rabbi nu godhe hey magaalaa yoo hatoo itabaraanu nu mana taa magaalaa sila baay'ata na baaftani muummichi ministeera na godhuun isin hin barbaachisu bar magaalaa anuuni na taa bar sigale magaalaa anuunu mana taa bar sigale magala